Jirra jirtu ani gaaddisaadha. Har'aa kanan qabadhee dhufe mata duree kan yeroo darbe kutaa tokkoffaarraa kan itti fufedha. Kanaafuu har'aa waa'ee memory management ilaalla. Paartiin kun yeroo baay'ee namni baay'een understand waan hin goonee fi koodii barreessuu beeka malee wanta barreessuuf hin beeku. Anillee jalqaba akkasuman ture yeroo barataa ture. Keessaa baasanis barsiisonnis namatti agarsiisanii. So koodii wanni barreessinu maaliif barreessina isa jedhudha. Amma warri keemistirii maal jedhu haayidroojinii fi oksijiinii walitti daballee bishaan fida jedhanii yaadu. Dhugaadha bishaan fida. Garuu maaliif bishaan fida isa jedhu baruudhaa fi gadi fageenyaan wanta sana beekuu nu gaafataa jechuudha. Akkuma kana koodii piroogiraamingii keessatti barreessinee nu hojjetaa isaa qofatu hin taane maaliif akka barreessinu beekuu qabna jechuudha. Kana beekuuf immoo xiqqoo konseptii miimoorii nu gaafataa jira. Miimooriin akkamittiin hojjetaa isa jedhu. So waa'ee kana ilaallaa akkamittiin miimoorii maaneejimenti goona isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Dhumarratti immoo piraaktikaalii ilaallaa jechuudha. So yeroo qabdu taanaan skip gootanii ituu irra dabartan ta'ee gaariidha. Maaliif kutaan kun isinii gallaan dhibbaa warri kanaan booda dhufan hundi isaanii isinitti salphatu. Maaliif irra deebineen ilaallu kutaa kana wanna ta'eef. Isa kana jechuudha. Na baay'ee barbaachisaadha paartiin kun. So mee itti hafuun. Suuraa asirra jirutti nan deebi'a. Dura konseptii jiru isinii ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee miimoorii kaasuu koo dura appilikeeshinii yookaan akkaawuntii feesbuukii irratti yeroo banattan ni beektu foormii baay'ee guuttu. Akkaawuntii sana banuudhaaf jechuudha. Iimeelii isaa ta'u wanna biraa. So namni akkaawuntii banachuu fedhee dura yuuzarneemii iimeelii waan hunda guuta. Isa booda saayinaa appeeroonni jedhu daataan kun gara serverii deemaa jechuudha. Kana gochuun dura garuu daataan kun wanta namni kiiboordii irraa barreesse as keessatti mul'ata. Akka inni mul'atu gochuudhaaf dura maal gochuu qabna? Kiiboordii irraa wanna namni tuqqe suni eessa deemuu qaba? Gara raamii deemuu qaba. Raamii biraan geenye taanaan asirratti dhufee nutti mul'atu jechuudha. Arguu hin dandeenyu wanna namni galche jechuudha. San booda saayinaa appeeroonni hin jennu sooftiweeriin kun daataa asirraa dubbisatu hin taane dugda duubaan raamii irraa fudhateetti pirooses godha jechuudha. Kanaafuu abbaan sooftiweerii kana kireet godhee maal yaada dugda duubaan maal hojjechuu qaba jechuudha. Wanta namni kiiboordii irraa pirees godhe sana fudhatee iddoo ta'e kaa'uu qaba jechuudha miimoorii irraa. San booda CPU'n yookaan immoo aakshiniin bataniin tuqamee wanna biraa akka hojjetuuf immoo qofaatti barreessina jechuudha. Fakkeenya akka salphaatti isinii galu fakkeenyaaf kun kaalkuleeteriidha. So namni jalqaba maal galchaa lakkoofsa jalqabaa galcha. San booda as keessaa opereeshinii kan barbaade filataan. Opereeshiniin kun yeroo tuqamu jalqabaa nuuni daataa opereeshinii dura jiru sana fuunee koppii goonee iddoo ta'e kaa'uu qabnaan. Yaa'u lafi nuun keenyu miimooriidha iddoo biraamin. Isa booda warra kana lamaan walitti daballee edaaniiti kan nuun baafnu jechuudha dhumarratti riizaaltii isaa. So kana kan hojjetu isinidha jechuudha. Piroogiraamii barreessitu taanaan isin yuuzeriin waa'ee miimoorii maal isa galchuun qabu isa isin galchuu jechuudha. So wanti nuun miimoorii maaneejii goonuuf kanaaf wanti namni galchee eessa keenya yeroodhaaf temporarily eessa keenya isa booda namni yeroo bataniin tuqummoo ho'inni itti kennina jechuudha indirectly. So kanaafidha faayidaan isaa baay'ee hedduudha jechuudha. So wanni nuun galchinu wanna asirratti pirooses goonu hundumtuu jalqaba raamii irra dhaqeegaa. So inputii yuuzerii irraa fudhanne kilikii haa ta'u waan inni kiiboordii irraa pireesii godhe haa ta'u dura gara raamii deema. Kanammoo nuti fudhachuu qaba jechuudha. Koodii barreessinee waan namni tuqe fuunee variable x yookaan y irra keenye yeroo barbaannutti yoo barbaanne x times y yoo barbaanne immoo x divide by y jennee calculation barbaanne irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Okay. So memory jechuun waan biraa miti raamiin hin jiru random access memory ni yoo hardware isaa kana fakkaata laptopii keessatti yookaan waan biraa irratti argitanii beektu ta'a. So an color isaa isinitti move miti kanan deemaa jiru. So technically immoo maal jechuudha? Memory jechuun rectangular grid of array jechuudha. Wanna biraan qabu technically yoo ilaaltanii 2GB RAM yoo jedhame sorry raamiin keenya raamiin nuun qabnu oddoo wal qixa ta'etti hiramee jira
partition ta'e jechuudha. Akkuma manni tokko kilaasii hedduu qabu innis iddoo baayitiidhaan hiramee jira. Baayitiin hundumti isaanii immoo maqaa adda addaa qabu. Akkuma doormiitarii yuunivarsiitii keessa biyuldingiin tokko jira. So isa akka raamiitti fudhachuu dandeenya. Biyuldingii sanarra immoo kilaasii hedduutu jiru. So kilaasiin room number 1, room number 2, number 3 jedhamee amma dhumaatti kennama jechuudha. Ruumiin yuunivarsiitii keessa jiru akkuma bakki isin ciistanii saayiziin isaa wal qixa. Akkasuma kan meemoriillee wal qixaan. Iddoo wal qixa ta'e baayitiidhaan hiramee jira. Kanaafuma fakkeenyaaf 4GB yoo qabdu ta'e kompiitara keessan keessaa bakka wal qixa ta'e 4 times e the power of 9 itti hiramaa jechuudha. 4 times e the power of 9. 2GB yoo ta'e 2 times e the power of 9 dha jechuudha. Iddoo wal qixa ta'e baay'itti hiramee jira. So bilookiin tokko yookaan kilaasiin bakki ciisicha daataa inni amma nuun bakka ciisicha namaatiin inni kan keessanii biyuldingii yeroo jennu. Kan meemorii kompiitaraa immoo bakka daataan kaawwamu jechuudha. Daataan bakka kaa'amu. Bilookiin tokkoon ishee daataa amma baayitii tokko baatti yookaan immoo bitii 8 jechuudha. Lamaan ishee 16 baatti yookaan baayitii 2 akka kanatti amma 4tti deema jechuudha. So kanaafuu Proogiraamii baay'ee yoo kompiitara keenya irraa bannee irra ta'e hundi isaanii as keessaa iddoo mataa isaanii qabatu. Inni kaan 4GB meegaabaaytii 4 qabachuu danda'a. Meegaabaaytii 2 warra appilikeeshinii xixiqqoo akka kaalkuleetarii fa'aa iddoo xiqqoo qabatu. Meegaabaaytii 1 fa'aa qabatu. Kiroomii fa'aa fayyadamtu ta'e amma GB 1 qabachuu danda'a. So wanti isin bantan hundumti isaanii kana sheer godhu jechuudha. Bakka duwwaa kana sheer godhanii fayyadamu. Yeroo nuun proogiraamiin tokko bannu as keessaa dhufee iddoo firii ta'e qabata. Firii isa ta'e barbaade ofii isaanii. Yeroo nuun cufnu immoo as keessaa ba'a jechuudha. Firii ta'a jechuudha. Deebi'ee firii nuu ta'a inni qabame sun. So yeroo define goonu software kompiitara keenya irra jiru banuu jechuun double click jechuun define yeroo goonu jechuudha. Daataa software sanaa gara raamiitti galchuu jechuudha. Iddoo qabsiisu wanna biraan qabu. Yeroo isin naqxan immoo waa cuftanii yookaan mallattoo xaaxuqxanii indirectly maal jechuudha? Iddoo isa qabatee jiru gadhiisisaa jirtu jechuudha. Kanaaf hin mul'atu iskiriinii irratti. Wanti iskiriinii irratti mul'atu wanta isin bantanii jirtanidha jechuudha. Wanti baname iskiriinii irratti mul'atu. Maaliif raamii keessa seeneera waan ta'eef iddoo qabateera. Riizervii godheera. Yeroo isin cuftan immoo inbaas keessa iddoon kun duwwaa ta'a. So maaneejmentii kanaa kan hojjetu iddoo meeqatu jira? Iddoo qabamtu qabamee jira kan hojjetu operating system isa jennudha kan hardware manage nu godhu. Nu miti kana manage godhu. Nuun iddoo gaafanna iddoo hammana ta'e naa kenni ni gaafanna koodii keenya. Isa booda diski maneejeriin immoo nuuni ofii maal godha iddoo firii ta'e barbaadeetii nuu kenna yoo hin qabu ta'e hin qabudha mallattoo biizii agarraa jechuudha kompiitara keenya irratti. So kanarratti hundaa'e reserved by system ni jedhu kun asirra operating systemiin ofii masaattu iddoo barbaada. Iddoo dhaabbataa qaban. Warri kaan appilikeeshiniin kaanis jalaa fudhachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif inni hunda dura banama qaba. Power on yeroo goonu kompiitara keenya operating systemii raamiitti load godhaa jirra jechuudha. Loading jechuudha. Black screeniin dhufee amma welcome jedhutti yeroo sana maal hojjetaa jira? Data operating systemii as keessa galchaa jira jechuudha. So jalqabaaf dhumarra jiru isaan systemii qofa fayyadama warra kana. Isaan reservedidha. Appilikeeshiniin biraa fayyadamuu hin danda'u. Antivirusii qabnas yoo ta'e innis akkasuma automatically iddoo isaa qabatee ta'a reserve godhee jalaa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. So nu warra free ta'edha appilikeeshiniin inni nuun bannee cufnu Word yeroo bannu Excel yeroo bannu kan inni qabatu jechuudha. So mee practical isinitti agarsiisu isaa amma haasofne kana. So operating systemii keessaa qaamni kanaaf nu fayyadu maal jedhama? Task manager jedhani asirratti right click goonaan as task bar irratti. Isa booda task manager kan jedhu jira. So task manager maal nutti agarsiisa? Appilikeeshiniin keenya tokkoon isaanii warreen banamanii jiranii meemorii meeqa akka fayyadamaa jiran isa jiru keessaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Google Chrome jedha kun banamee jira asirra kunuuti nagartu kompiitara koo irratti banamee jira. So Google Chromeeni meegaabaaytii 337 fayyadamaa jira. PowerPointiin 770.3. Kaalkuleetarii yoon banee amma sitti dabalee as keessa leexxee isheen illee meeqa fudhatti 21.5 fayyadama artii jechuudha. Meegaabaaytii 21.5 yoon asirraa cufee meemoriin sun deebi'ee firii ta'a. As keessaa baati waan ta'eef. Baddee amma agartan miti. Kanaafuu sooftiweerii banuu jechuun daataa isaa gara raamiitti galchuu jechuudha waan biraa miti. Asirraa ilaalaa automaatikaalii yeroon banuu as keessa seenaa dhufe. Raamii keessa seenaan. Yoon cufee raamii keessaa bada bakka.
Kanaa booda waa'ee raamii abbaa fedheefuu galeera yaada warra viidiyoo na dhaggeeffataniif. Maal jechuudha? Sooftiweerii kompiitara keenya irra jiru banuu jechuun daataa isaa raamii keessa galchuu oddoo qabsiisuu jechuudha. Cufuu jechuun immoo as keessaa baasuu jechuudha. Sinii galeera yaada. So ittaafuuf nume. So akkas jennee yoo walii gallee kompiitara keenya fayyadamnee daataa nuuni gara sooftiweerii keenyatti galchuu dandeenyu yookaan barreeffamadha, lakkoofsa qubeedha yookaan paanchuweeshin maarkiidha yookaan immoo lakkoofsa. Kanaafuu gosa lama qabna jechuudha ammaaf. Yoo booda gara fuulduraatti waa'ee sagalee immoo itti fufuu dandeenya. Sagalee akkamitti haandil goonu. Garuu ammaa fi kiiboordii irraa wanni nuun kompiitara keenyatti galchinu yookaan qubeedha yookaan lakkoofsadha jechuudha. Gosa daataa lama qabna. Gosa daataa lama. Kanaafuu data type mainly 2 data types are there in the keyboard. So kan nuun handle goonus manage goonus warra kana lamaan jechuudha. Yookaan barreeffama email isaa galchataa yookaan umurii isaa galchataa kanaan ala hin jiru keyboard irra. So kun isinii galeennaan ittaafuuf. Okay, view baay'ee argachaa jirra. Namoonni baay'ee warri subscribe hin godhin jirta yoo jiraate subscribe godha. Inni irraanfatina akka viidiyoon itti fufu isin ga'utti. So programming keessatti gosa data primitive warreedhamu afurtu jiru. Basically boolee yoo itti daballe 5 ta'uu danda'a. Akkuma keyboard irraa isinitti mee darbe wanti nuun kompiitara keenyatti galchinu yookaan barreeffama yookaan immoo lakkoofsa jenneera. Kanaafuu kaar jennee wanta tokko declare yoo goone variable yoo declare goone yoo maqaan isaa akka ibsutti character jechuudha. Qubeedha jechuudha. So wanti bakka kaaraakterii kanarra taa'uu danda'u leeterii yookaan paanchuweeshiniidha. Isinii galee kanaafuu fakkeenyaaf foormii isin hojjettan irratti maqaa isaa akka galchu namni ajajjaniittu taanaan foormicharraa name kan jedhu yookaan city of birth wanni jedhu jira taanaan kaar jennee declare goona jechuudha. Kaaraakterii jechuudha. Yoo lakkoofsate immoo warra kana sadan keessaa kan barbaanne fayyadamuu dandeenya. Before going to that, kaariini oddoo tokko kan isheen barbaachisu jechuudha. Save gochuu fi baayitii tokko qofa barbaaddi. Bilookkii tokko jechuudha. Fakkii isaa jalqaba irratti agarreerra. So bilookiin tokko ishee gaa tokko ishee. Kana qofa qabatti baayitiin tokko. Akkasuma lakkoofsadha yoo ta'e wanti nuuni user irraa fudhannu keyboard irraa ol seensisaa jirru foormii keenyatti yookaan software keenyatti immoo lakkoofsa yoo ta'e yookaan intii gochuu dandeenya yookaan floatii gochuu dandeenya yookaan double gochuu dandeenya. Garaagarummaa isaa isinitti himuuf hin deemu. Wanta tokko inti jennee yoo declare goone lakkoofsa yoo ta'e kan inni qabatu baayitii 4 yookaan bilookkii 4 suuraa jalqabaa irratti isinitti agarsiisa. Bilookkii 4 qabata. 4 baayitii wanta ta'eef maximum lakkoofsa nuun bakka kanarra kaa'uu dandeenyu to the power of 32 yookaan immoo biliyoona 2 qofa. Lakkoofsi nuun galchinu kan kaalkuleetarii hojjennee amma lakkoofsichi yoo biliyoona 2 ol ta'e hin gata sasarraa ol hafee jiru nu jalaa dhangalaasaa jechuudha. Akkuma yoo bishaan jaarkaanii guutuu burcuqqoo tokkotti naquu barbaanna ta'e burcuqqoon sun ammoo burcuqqoo jalqabaa sana fudhatti malee sasarraa hafe sana fudhattuu hin dhangalaafti jechuudha. Isuma baattee jirtu sana qofaa tarkattaba. Kanaafuu daataan keenya biliyoona 4 yoo ta'e yookaan lakkoofsichi inni nuun asirra kaa'uuf nu biliyoona 4 yoo ta'e irra dhangalaa nuun baatu jechuudha. So kanaafidha warri filootii fi dabiliin immoo introduce ta'an. Akkasuma wanti integer jedhame integeridha. Yoo integer jechuun lakkoofsa warra desimaalii hin qabne jechuudha. Wanta desimaalii hin qabne negatiiva miliyoona 2 hamma poozitiiva miliyoona 2 integerii irra kaawwachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf age bakka jedhu tama Facebook yeroo guuttanii umurii keessan hin galchitu. Kanaafuu umuriin yoo baay'ate waggaa 200 jedhamee amma kana jiraatu jira jedhee yaadu. So integerii inni declare gochuu dandeenya jechuudha kanaaf. Maaliif baachuu hin danda'a waan ta'eef integeriin. Kaarii homaaf hin goonu yoo jettani kaariin barreeffama qofa. Filooti yoo jenne immoo desimaalii wanna qabudha yoo ta'e wanti nuun calculate goonu fakkeenyaaf namni 1.5 times 3.5 jedhee hojjeta yoo ta'e filoot jennee declare gochuu qabna. Kanaafuu filootiin 4 byteidha, infiniteidha.
W jennee immoo dhuma hin qabu lakkoofsi kun amma fedhe bakka lakkoofsa hunda qabachuu danda'a jechuudha. Gadhummaan isa kanaa maalidha? Baayitii 8 barbaada. Bilookkii 8 fayyadama. Amma fakkeenyaaf umurii namaa riid gochuudhaaf yookaan immoo ulfaatina namaa yookaan dheerina namaa siistema fudhatu ofitti fudhatu hojjettu yoo ta'e siistemii keessa yookaan foormii keessa irra jira yoo ta'e extra baayitii amma kana lafatti balleessaa jirtu jechuudha. Maaliif baayitiin 4 ga'u 8 fayyadamaa jirtu waanta ta'eef. Kun yoomidha kan inni baay'ee barbaachisaa ta'e. Fakkeenyaaf application mobile app baay'ee play store irratti yoo ilaaltani kanumti wanna tokko hojjetu faayidaa tokko kan qaban saayiziin isaanii adda adda. Tokko 2 megabyte tokko immoo megabyte 25 fa'aa agartu. Inni megabyte 25 suni sababa memory management irratti programmeriin suni hin hojjenneefidha. Fayyuma lafa bal'aa qabatee taa'eera jechuudha. Lafa bal'aa nan qotadhe lafatti balleessaa jira jechuudha. Kan hojiin hojjenne bilookkii baay'ee reserve godhate jechuudha applicationiin isaa. So efficiently nami code godhe. Kanaaf kanatu gaa inni yoo seeraan fayyadamne oddoo baay'ee hambisuu dandeenya. Megabyte software keenyaallee xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Megabyte xiqqoo taate akkuma isa guddaa sana hojii baay'ee kan hojjettu jechuudha. So int jechuun integer, floatiin kan desimaalii qabu kun lakkoofsa hundaa jechuudha. Kaariin immoo wanna qubee qabu yoo hojjenna ta'e kaaraakter jenna jechuudha. Isinii galee? So kun fakkii suuraa jalqabarra turedha. So akka kanadha. Integer yoo jenne bilookkii 4 qabata 4 baayitiidha wanna ta'ee fi W yoo jenne immoo kana 8 ishee qabata. Amma fakkeenyaaf umurii namaa galmeessuuf foormii irratti variable galmeessu create goone yoo ta'e amma int A yoo jenne A inni 10 gatii ishee yoo galchine asirratti A ni 10 baattee teessee jechuudha memory keessa bakka kaawwattu. Booda A meeqati yoo jenneeni gatii ishee keessa argachuu dandeenya jechuudha. So tokkoon isaanii adreesii mataa isaanii qabu akka barbaanne A yeroo jennu gatii isaa deebisnee argachuu dandeenya jechuudha. A keessa meeqatu jira, B keessa meeqatu jira seeru. Jijjiiruus dandeenya. Ma fakkeenyaaf jalqaba interne integerii ta'uu isaa ibsineerra 10 kana R naa kaayii jechaa jira. So booda immoo aanii 30 yoo jenne dhufee jijjiira isa kana gara 30tti nu jijjiira jechuudha. So memory organization wanni jennu kanadha. Gabaabumatti bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Warri xiqqoon baayitiidha. Shortiin jiru. Integeriin jira. Yeroo guddataa deemu immoo amma dabliitti dheerataa deemaa jechuudha. Saayiziin isaa kanuma irratti hundaa'e. Akkuma kana wanti hubachuu qabdanii variable tokko integerii jettanii erga declare yoo gootanii data dablii ta'e mufuutanii yoo asirratti kaa'uu barbaadanii amma fakkeenyaaf int x is equal to 10.5 yoo jettan integeriin desimaliin qabatu inni irra. Gadi dhangalaasee 10 qofa fudhataa jechuudha. Ammuma jalqaba baachuu danda'u sana qofatti irratti hafa. Booda practical isinitti agarsiisa waa'ee kana garaagarummaa isaa jechuudha. So integeriin xiqqoodha dablii yeroo jennu oddoo guddaa qabataa jechuudha. Garaagarummaan isaa kanuma. Wanti biraan hin jiru. Oddoodha memory management. Effectively fayyadamuu qabna jechuudha. So wantoota nuti beekuu qabnu keessaati seera akkuma afaan Oromoo hima yoo ijaarrate yookaan Ingiliffaan hima ijaarrate fakkeenyaaf Ingiliffa keessatti sentensiin subject verb objective kan nama fayyadamnu tana yoo wal jala fuune hiikaan isaa balleessaa seera isaa cabsinee hin hojjetu jechuudha. Akkuma kana variable yeroo declare goonu seera mataa isaa danda'e qaba. So akka kanatti rule number 1 ittanii qabachuu dandeessu jalqaba data type isaa barreessina. Data type immoo maal ta'uu danda'a? Warra jalqaba himne keessaa yookaan integerii ta'uu danda'a, floatii ta'uu danda'a, kaaraakterii ta'uu danda'a. So warra kana keessaa kan barbaanne barreessina jechuudha. Ittaansanii maalidha? Kan nu barreessuu qabnu space goone variable name maqaa kenninaaf meemoroota kanaaf maqaa itti baasuu qabna dursini. Kanaaf maqaa kennina kanaaf maqaa kenninaaf. Isa booda maqaa isaa waamna jechuudha booda. Yeroo calculation hojjennus maqaan qabu taanaan booda meemoriin kun ilaala amma kana baay'ata. Kilaasii amma kana qaba adda baasuu hin danda'u jechuudha softwarein keenya. Kanaafuu maqaa unique ta'e kennuufii qabna jechuudha. Unique name akkuma maatii tokko keessatti abbaan keessanii ijoollee hundumaaf maqaa adda addaa akkuma kennu adda isin baasuu fi asirratti maqaa addaa kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf int a hin jedhee
Kanaafuu inti age yeroon jedhu age memory keessaa dhattee baayitii 4 fudhattee teessi. Float innee weight dheerina jechuu dandeessu maqaa barbaadan itti baasuu dandeessu kan seera isaan cabsine taanaan. Seerri jiru maalidha? Maqaa yeroo moggaafnu akkuma nama badhaasaa kabbadaa jennee akkuma baafnu qubeedhaan eegaluu qabna maqaa yeroo baafnu. Itti aansinee lakkoofsa gochuu dandeenya. Garuu seerri lakkoofsaan eegaluu hin dandeenyu akkuma maqaa namaa jechuudha. Inte dheemmani lama age jechuu hin danda'u. Maaliifi lamaan jalqabuu hin qabu seerri isaa. The name of variable must begin with a letter or underscore. Akkasuma seerri biraan lammataa maalidha? Keyword warri kun warri data type'ini qubee xixiqqaadhaan barreeffamuu qabu. Qubee guddaa yoo goone keyword miti dogoggorreera softwarein keenya hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu data type'in yeroo hundaa qubee xixiqqoon barreessina. Variable name immoo maqaa keenya kan barbaanne itti moggaafna. Warra jiran keessaa kana gaa maqaa barbaadan itti baasuu dandeessu safrii ta'etti. Isintu moggaafata. Boodas maqaa isaa waamtanii hojjechiiftu waanta ta'eef. Isinii galee so mee akka quizitti gaaffii kana ofii keessanii viidiyoo kana pause godhaati ituu ani hin deebisuu yaala. So variable tokko lama sadii afur shan ja'a qabna. Ja'aan isaanii fi data type kamtu gaariidha isa jedhu filtuuf jechuudha. Softwarein keessanii foormii wanta akkasii namarraa fudhatu hojjechaa jirtu. So data type variable keessanii maal gochuu qabdu isa jedhudha gaaffii. Pause godhaati isin ofii keessanii yaala direct maan itti fufa. So weight jennaan weightiin namaa kiloogiraamiin yeroo ibsinu yookaan 65 tuqaa 6, 65 tuqaa 7 yookaan 60 ta'uu danda'a. Kanaafuu wanta desimaalidha jechuudha. Tokko amma kanaafi weightiidhaa fi kaaraakterii fayyadamuu hin dandeenyu. Qubee miti ka. Wanta aati amma zaatti barreeffamu yoo ta'e kaaraakterii jechuudha. Amma optionii sadii qabna. Yookaan integer jechuu, yookaan float jechuu, yookaan double jechuudha. Doublein baayitii 8 qabata. Weightiin namaa immoo yoo baay'ate 400dha. Kanaafuu doublein reject gooneerra. Amma doublein hin ta'u kanaaf. Kaaraakterii fi double reject gooneerra. Carraan itti hafe maalidha? Integerii fi floatidha. Integeriin immoo lakkoofsa desimaalii fudhachuu hin dandeessu. 2.5 yoo weightiin namaa 65.5 ta'e 65 qofa nuu qabatti isa duwwaa 5 sana nu jalaa gatti. Kanaafuu maal gochuu qabna isa kanaafi? The best data type for this one is float. Float jechuu qabna jechuudha. Age kana example yeroon explain godhe simeera. Integeriidha kun. Phone number lakkoofsi namaa dijiitii 10 mani. Dijiitii 10 desimaalii hin qabu lakkoofsi silkiin namaa. Kanaafuu integeriidha kunis. Name maqaadha qubee aati amma zaatti barreessinu. Kanaafuu data type isaa maal ta'uu qaba? Kaaraakteriidha jechuudha. Gender male or female. Character salary mee deebisaa kan. Floatii desimaalii ta'uu danda'a saantimaa wajjin yoo barreeffama ta'e wanti sun. So kun isinii galeera taanaan dubbiin dhumte. So gara practically deemnee waliin haa ilaallu ammoo. So hundi keessan software Quincy fe'attanii todhee yaada yoom fe'anne ta'esi linkii irratti isiniin barreessaa. Achirraati buufadhaa linkii isaa description YouTube kana jalaati. So Quincy banuuf hin deema. Sirraa new jenna C++ jennaa isini. So jalqaba save goona. Waan barbaanne jenne exercise 2 jedha kun maqaa isaati. So akka viidiyoo isa jalqabaa warri hin daawwatin haftanii dura isa daawwadhaa waan amma gochuuf hin isiniin gadu waan ta'eef. So jalqaba yeroo programming jalqabnu skeleton isaadhaan eegaluu qabnanneera. Hash include kan nu barbaachisu amma input if outputidhaa fi yeroo hundaa input output streamii include godhachuu qabna. Kana jechuun kun already isa hojjetamee jirudha. Isati koodii keenyatti daballee fayyadamna jechuudha. Include this file to my program jechaa jira. So seeraan barreessitan taanaan coloriin isaa blue ta'a asirraa. Include is a keyword. This is a file name. So let's go. So itti aansinee maalidha? Seensanneerra akka viidiyoo jalqabaa irratti ilaaltanitti main functionii qabaachuu qaba. Programming kamiyyuu main eessaa akka seenu. Fooqiin fedhe jiraate jala isaa maaltu jira? Karaa ittiin ol seenaa jira. Kilaasiin dhibba meeqa jiraate jechuudha. Dura karaa jira. Kanaafuu seensi programming immoo main functionidha. Intenne main
with no return function that's return 0 kanas dubbanneera viidiyoo isa jalqabaarraa ilaalaa so ani isa yeroo darbin dubbanne irraa kaasin itti deema jechuudha so irra deebi'uudhaa fi wanta tokko screen irratti baasuuf maal goonanneerra yeroo darbe si yaa'utin kana jechuun daataa as gidduu jiru wanta nuun as gidduutti barreessinu gara screeniitti erge jechuudha si yaa'u this is a command eessarraa dhufa as keessaa arganna faayila kana keessa jira commandin kun maal ajaja CPU keenya wanta nuun as gidduutti barreessine gara screeniitti akka ergu ajaja jechuudha so maal jenna dhufneerra yeroo lammataaf so amma barreessee fixe inni taanu maalidha koodiin kun computerri kana directory understanding godhu kanaaf maalitti jijjiiramuu qaba koodiin kun gara machine language itti jijjiiruu qaba gara 0 of 1 jechuudha so sana gochuuf maal goona compile goona so error qabu taanaan successful jedha so run yeroo jennu barreeffama kana software keenya irratti arganna jechuudha kun amma software keenya waan nuun amma hojjennu isheen kun kan hojjette jechuudha maal jedhaara dhufneerra yeroo lammataaf isa jedhu nu baasa so kana torbee darbe hojjenneerra data yoo galchina ta'e immoo in jedhu so wanti quotation gidduu galee jiru akka jirutti gara screen deema jechuudha ajaja wanna ta'e so amma maal gochuuf deema why variable declaration irratti variable declare gochuuf deema so kan nun ilaalle integer ilaalleera mee integer irraa jalqabu inti jedheen space goonanneera seera isaa irratti so age yookaan umurii maqaa barbaanne itti baasuu dandeenya inti umurii maqaa jechuudha so umurii jedheera wanti hubachuu qabdanii kun karaa seensaa jedheera gateway to our program so wanti as keessa jiru tartiibaanidha kan CPU ni execute godhu jalqaba isa barreeffame dursa ala baasa ittaansee kan hojjeta asirra yeroo ga'u hin cufaa jechuudha hin baa sistema keessaa so sequential execution idha jechuudha akka nu taalu gochuu dandeenya isa viidiyoo 8ffaa booda ilaalladhee yaada akkamitti akka utaalchif jump statement isa jedhu so ammaaf garuu sequential idha jechuudha so umurii jenneerra kanaafuu amma computerri kana booda umurii maal akka ta'e beeka already declare gooneera oddoo memory keenya keessaati umurii jedhu baayitii 4 nuu qabee jira wanna ta'eef so umuriin ni ta'a 19 jedha booda akka inni nami galchu goona kanaafuu computerri ammanni umurii maalidha jedhee yoo gaafadhe naa baasa jechuudha see out umuriin kee meeqa jedheen umurii yookaan umurii ati seensiste ni ta'a maal jenneerra kun wanti kana gidduu jiru akka jiruun ba'a gara screen deemu wantas gidduu jiru kun immoo maalidha umuriin asirra sakaanidha amma computerri beeka jechuudha erga kana baafteeti asii amma sii jiru erga baafteeti umurii baasiidha amma gaa maal jedha computerri maalidha umuriin illee gara raamii deemu raamii irra yeroo deemu maal argata 19tu jira waan ta'eef lakkoofsa 19 nu baasaa jechuudha asitti line dabalame so amma mee compile goone ilaalla wow maal jechaa jira laala wanti namatti tolu C++ jecha akkuma afaan seera afaanii wanta dogoggorre tokko nun dabarsu amma oddoo ta'etti semicolon irraanfattee taa'edha kana jechuun maalidha statement in fede C++ keetti dhumisaa semicolon ta'uu qaba asitti laala irraanfanneerra semicolon nafte waan ta'eef dogoggorre gara maashiniitti naan jijjiirra so amma mora deebinee haa ilaallu successful jedhe sirriidha jecha so amma run gochuuf hin deema inni ilaalla jechuudha so run so software keenya ilaala jalqaba maalan isinitti himi yeroo run goonu qaxxitaa software keenya isa jalqabarratti barreeffame hojjetaan sequential execution wanna ta'e so dhufneerraa yeroo lammataaf inni barreessine asirrattis wanna ba'e ilaala dhufneerraa yeroo lammataaf isa booda inti umuriinne wanti asitti ba'u wanta si'aawtii bukkitti barreeffamee jirudha so asii maalidha umuriin kee ati seensistee ni ta'a 19 ilaala asitti nun 19 hin barreessine eessaa fidate raamii keessa dhaqee ilaaleetiti eenyudha umuriin yeroo jedhu umuriin immoo 19 taateerti waan ta'eef 19 itti baasee jechuudha deebise
So kanaanii memory manage goona jechuudha. Akkasuma ammoo barbaade deebisee asitti koodii biraan dabaluuf deemu. Bara geeraa ta'u gaam amma Facebookiin barana waggaan keessan 18 yoo jedhe bara dhufu meeqadha? Bara dhufu 20 ta'uu qabani. So bara dhufu deetii cheekii godhe maal godha? Umurii plus godha. Yookaan immoo maal jechuu dandeenya? Umurii is equal to umurii plus 1. Maal jechuudha kuni ajaja. Umuriin meeqa jalqaba memory keessa dhaqee ilaala. 19 mini tokkotti dee'eedha irra erga daatee immoo umurii irratti deebisii kaa'eedha irra. Lakkoofsa tokkoon kana increment godhi. So amma gaa deebifnee gaafanna immoo si'aawut waggaa kana umuriin kee ni ta'a waggaa tokko booda haa ta'u. Umurii masa jalqabaa waamnaan amma asitti 20 baasuu qaba. Mee haa ilaallu. Compile in jedha. So error hin jiru. Run. Haa ilaallu mee. Koodii kana yoo ilaaltan ammas asii jalqabanneerra yeroo hundaa piroograamii. Dhufneerra yeroo lammataa fedha kan wanti jalqaba irratti gara iskiriiniitti argame. Asii hoo innis maal jedhaa dhufneerra yeroo lammataaf. Isa booda itti aansee inni jiru maal si'aawutiin inni lammatarra jiru umuriin kee ati seensiste ni ta'a 19. Sorry asitti indi laayinii irraanfannee jira. Akka inni laayinii itti baasuun barbaade waa'ee kanaa torbee darbee viidiyoo isa jalqabaa irratti dubbanneera. Sorry. So run asitti ilaala. Dhufneerra yeroo lammataaf umuriin kee ati seensistee 19. Maaliifi asirratti bakka kanatti meeqatu jira? 19tu jira. Isa booda maaltu jijjiirame? Kana dursee kan barreeffame kanadha. Umuriin ni ta'a umurii eda'uu tokkodha. Asitti. So umuriin meeqannee yeroo memory keessa laalu meeqa argata? 19. 19tti tokko eda'ee 20 ta'eera jechuudha. Asitti 19 ture. Ergaa adda nagee meeqa ta'eera 20. Kanaafuu meeqa nuu baasisitti 20 baasee jechuudha. So loojikiin Facebookiin itti hojjetu kanuma jalqaba gaafa akkaawuntii kireetii godhatanii fudhata. Waggaa tokko booda increment plus 1 godha. Bara dhufu increment plus 1 21 22 23 akkas jechaa deema jechuudha. Waan biraan qabu. Okay. Kunis inni galeera yoo ta'e mee kana haa balleessinu. So waa'ee data type irratti ammas deebiseen ibsuu barbaada. Int x jedheen variable x jedheera. X ni ta'a amma miliyoona 2 baachuu danda'a jennee walii galleerra sila. So duwwaa 9 barreessuuf deema. 1 2 3 4 5 9 semikoloniin godhe. So hin danda'a inni irra maqan. Run in jedha. So okay, cout wannan qabnee fi wannan baasuu qabu. Cout x yookaan cout gatiin xaanii ta'a. Run. Asitti maal nu baasaa jira? Gatiin xaanii ta'a. Xaana sirrinni nuun kaanne miliyoona 20 waan ta'eef isa nu baasi. So hojjeteera jechuudha. Amma biliyoona 2tti hojjetanneera. Mee biliyoona 20 godhaan 0 10 jechuudha. Maal jedha? Hin dandeessu kana asirratti fi'u. Maaliif? Inteejarii yoo ta'e baayitii 4 qabata. Baayitii 4 jechuun immoo to the power of 32 dha. Lakkoofsi kun immoo to the power of 32 olidha. Biliyoona 20 waan ta'eef. Dandeesseen baattu. Akkuma jaarkaanii bishaan guutuu burcuqqootti naqu jechuudha. So erroriidhaan nu dabarsine jechuudha. So solutioniin kana maalidha? Itun kana double jedheen hojjetu. Double. Let's check. Oh, sorry. Double in a case min. 0.0 jechuu qabna. Double yoo ta'e dot decimaalii ta'uu isaatti himu qabna. Dot 0tti dabalee jechuudha. So amma biliyoona 20 yoo ta'e baa x equal to is a power of 10 jedhee nu baaseera jechuudha. Gadi isaa biliyoona 20 illee nu qabachuu danda'a. Akkasuma itun kanaan xumuriin garaagarummaa inteejarii fi floatii isinitti agarsiisuuf immoo fakkeenyaa fi ulfaatinni keessanii kiloogiraama 65.5 yoo ta'e inteejar jedheen declare godha. So maaltu uumamaa? Hin dandeessu waan ta'eef isa desimaalii kana ofirraa gatti. Ilaala. X kan nun itti himne 65.5 wanta namni seensisu. Yeroo baase garuu meeqa godhe?
gara raamii kan deemee 65 qofaadha. Shaniin kun hin baddee jechuudha. Amma fakkeenyaaf payroll systemii hojjettu yoo ta'e variables hin declare gootanii yeroo hundaa saantima namaa jalaa gataa deemaa jechuudha. Saantima namicha sana jalaa gata. So falli kanaa maalidha? Kana flootiitti jijjiiruudha jechuudha. Flootii taanaan deesimaaliin baata. Kanaafuu akka jirutti nuu baasa. Look 65.5 akka jirutti akka nuun keenyatti. Intiijerii taanaan garuu nu jalaa gate kan. Kiiloo walakkaa nu jalaa gate jechuudha. So kana beekuu qabna jechuudha. So xumuruudhaa fi mee kaalkuleetarii xiqqoo haa hojjennu. Sooftiweerii lakkoofsa 2 nama harkaa fudhattee walitti daatee namatti himtu. Lakkoofsa 2 galchinaa. Kaayyoon keenya lakkoofsa 2 fudhuu isa booda walitti hidhee. Kun akka isinitti mul'isu malee pirogiraamii miti. So kaayyoon keenya kanaan. So sorry. Walitti hidhee. So kana gochuudhaaf ilaalaa lakkoofsa 2 hin fudhanna namarraa. So variable meeqa barbaanna jechuudha. Variable 2 nu barbaachisa. Isa booda isa walitti hidhaan immoo isarra keenya. Ammas variable gara biraa tokko nu barbaachisa. Lafa kaawwan. So let's say variable lafa kaawwachuuf lafa kaawwannu jechuudha. Resultii sana lafa kaawwannu. So variable 3 declare gochuu qabna jechuudha ammasitti jalqaba irratti. So variablein lakkoofsa da'u kanaafuu float ennee lakkoofsa isa jalqabaa jechuu dandeenya barbaanne yookaan immoo x jechuu dandeenya salphisuudhaaf maqaa ishee float x float y then float z yookaan result jechuu dandeenya isa kana. So maal goona namni akka seensinu gaafanna akka namni seensisu lakkoofsota kana galchi jennaan see out enne hin gaafanna namni dubbise malee hin argu. Amma fakkeenyaaf kana cal jedhee amma yoo raan godhe error hin qabu garuu screen irratti wanti dhufu hin jiru. Look wanti dhufu hin jiru. Kun isa software ta cufu yoo barbaade kana tuqiidha malee isa software keenya waan tokko baasaa hin jiru laala asitti dukkana maaliifi see out statement tokko illee hin jiru as keessa. So we need to tell the user what he has to do. See out lakkoofsa jalqabaa galchi itti himumaaf kun dubbisee akka galchutti. So wanni inni tuqe immoo isa keenya gaa oddoo iqabsiifne si'iin wanta namichi sun tuqee xaarra naa kaayeen akkasitti si'iin x that means copy whatever the user pressed from the keyboard to a memory location called x. X immoo jalqaba oddoo qabneerra nu memory keessa kana oddoo baayitii 4 qabsiifneerraa fi jechuudha. Itti fuun ammas hin gaafanna lakkoofsa lammataa san akka inni seensisu. Isa lammataa sorry galchi akka inni galchu gaafachuudhaaf wanta tokko hojjetu kun itti mul'isuudhaaf namni akka dubbisu jechuudha. So amma waan inni eega kana dubbisee galche immoo harkaa fuudhiitii y irra naa kaa'een c in y copy whatever the user press from the keyboard to the memory location y which is already reserved as a float. Okay? So oddoo qabneerraaf amma waan barbaanne hojjechuu dandeenya. Yoo barbaanne baay'isu yoo barbaanne hiruu. So resultiin mechanic result is equal to x plus y. Kanaafuu resultiin maal godhama? X if y yoo enne wanni memory irraa dhaqee barbaadee walitti hidha. So amma baasuu dandeenya deebifnee resultii kana. Deebiinsaa ni ta'a resultiidha. So resultiin immoo wanta useriin gasheessa jalqabaa eda'uu isa lammataa waan ta'eef. Mee practically naa ilaalu. So there is no error with this program. So run it. So akkuma jalqaba dubbanne amma sirran deebi'a. See outidha wanti screen irratti nuti arginu. Inni kan dudduubaan hojjetama. Amma calculatoriin nuti lakkoofsa isa fuuldura jiru malee akkamitti akka inni hojjetu nagarru. Interface'itti akkamitti jijjiiramu isa gara viidiyoo dhumaa irratti isinitti nagarsiisan. Bataniitti akkamitti akka jijjiiru. So lakkoofsa jalqabaa galchinaan jechaa jira.
Maaliif asirra si'aawwatiin jalqaba barreeffame isa kana waan ta'eef 20 jedhe. Interii yeroon tuqu maal naa fiduu qaba? Interii yoon jedhe amma yoon interii tuqee 20 kana X irra dhaqee seevii naa godha. Kun namatti mul'atu nama soofteerii fayyadamutti. Isintu hojjeta pirogiraamerii jechuudha. Interiin jedhe. Amma daayireektilii dugda duubaanii 20 kun eessa taa'aa jirti? X irra taa'aa jirti. Kana hojiin pirogiraamerii. Yuuzerii irraa daataa fudhatee teellaan iddoo ta'e kaa'ee isa booda kaalkuleeshinii hojjechuu jechuudha. Isa lammataa galcheedha. Ammas namichi soofteerii kana fayyadamaa jiru ammas barreeffama qofa arga. Isa lammataa galche waan hin jedheef ammoo 30 seensisee. 30 galchee yeroon inter jedhu gara kana dhufa jechuudha. So maal godha kuni inter akkan jedheeni waa'ee 30 godha jechuudha gatii waa'ee. Isa booda riizaaltii bira dhufee hojjetama ammoo. Tartiibaan deemanneera. Kana hojjetaa taansii kana. Garuu asirratti wanti nuun agarru isa si'aawwatii qabu qofa. Garuu hundi isaanii hin hojjetamu. So maal godha riizaaltiin X waa'ee walitti hidhee. X gatiin kee meeqaadha? Ankoo 20tti. Raamii sila rammoo laalleera miimoorii manaajimentii irratti. Waa'ee isin gaafata akka kanatti ta'a. Isa booda dhumarratti maal baasa? Deebiin isaanii ta'a. Result. What is result? Result gatiin kee meeqa? An sila edaadheen qaba warra kana lamaan 50. Mee haa ilaalu. Look deebiin isaa 50. Isuma kana immoo baay'ifnee yoo deebinee hiruutti jijjiiruu dandeenya. Yookaan where is the vision? Hiruuttan jijjiire. So yeroo raan godhumma lakkoofsan galchuuf deema. Meeqee 5 hin jedhe isa jalqabaa. Isa lammataa 10 hin jedhe. Deebiinsaa meeqa ta'uu qaba? 5 hiruu 10 jechuudha. Deebiinsaa duwwaa tuqaa 5. Kaalkuleeteriin kan wanna biraan qabdu. Akkanatti hojjechuu dandeessu jechuudha. So this is what we call programming. Isin yuuzeriidhaa fi fuulduraan interfeesii laattu dugda duubaanii meemoorii maaneej gochuudha. Wanti namni akka abbaduufis kanuma wanni biraan qabu mistirri isaa kanuma. Is how to deal with the memory. Okay? So kana fakkaata kutaa ittaanu keessatti itti fufama deemnaa koorsiin kun amma dhumaatti C++ amma isin maaster gootanitti itti fufama irran darbina yeroo qabdan gaafa firii taatan daawunloodii godhadhaati ilaala. Please ofii keessaniin practice gochuun irraanfatina. Programmingin akka history yookaan biology dubbistanii wanta ciistan practicing gootan taanaan isiniin galu. Keessuma erroriin isiniin dhufu taanaan isin baraan jirtan ammanii saba experience wanna dhufeera. Akkasitti ilaalee lafa erroriin jiru nan beeka. Ituun compiling godhin jechuudha. Inni immoo experience hin dhufe. Jalqaba yeroon bara errorii 50-60 faana natti fidaa ture. Fakkeenyaaf amma yoo kana asii riitan kana biraa yoo irraanfadhee compile gochuu yoon jedhe errorii wanta dogoggore tokko qofa garuu software wanta 3-4 sitti asiiti amma. Errorii amma kana natti fidaa jira. So just ijaan ilaaltanii hubattu coloriin isaa keyword hin jijjiiramne taanaan in hojjetu jechuudha. So the practice will makes you perfect. Hojjedha wanta isiniin galle immoo click with gaadisa karaa Facebookiin argama yeroo baay'ee achirraan naquunnama yaala anis waan an danda'uun isiniin gargaara jechuudha. So viidiyoon irraa kanuma fakkaata. Sheerii gochuun dagatina. Yoo namni baay'ate anis mooraaliidhaan hojjedha waan ta'eef. Okay.